بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بؤى ذكرين أبو كان الراه كان الراه دبتشو وفبديمو بؤى أجايبات الجود رب ذكرون بؤى أنك أبرا أن الذكر رب ذكرون يجمع المتفرق وان adda facee olin namaa qaba wayufarriqu almujtami'a waan walitti qaba namarratti walitti qabame namarraa adda facaasa wayuqarribu albaciida waan fagoo namaa dhiyeessa wayubcidu alqariiba waan dhiyoo jiru namarraa fageessa fayajmacu maa tafarraqa cala alcabdi maal jechuudha waan adda namarraa face olin namaa qaba jechuun فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وان سلا فدي سارة فدي كيرا قلبي كيرت سرت الدفع يجرو وانا تيادر وان قلبي كان الرا الدفع يجرو قلبي كيكو يادو كيسا سينتو سنة ولسي قبچو ذكرين ويفرق ما اجتمع عليه وان أما اللي سرت ولت قبمه bu'aa zikiriin qabu kun jechuun bu'aa rabbi zakkaruun qabu bu'aa rabbi yaadachuun rabbi zakkaruun rabbi ofiitti hidhamuun qaburraati kun beekaa wayufarriqu majtamaa alayhi min alhumuum ammallee namarraa adda facaasa waan namarratti walitti qabame yaaddoo adda addaarra walghumuum walahzaan yaaddoo fi gaddaa fi cinqii calaa fawaati xuduudihi wa maxaalibihi silaa waan ati feetee waan ati carraa argadhuun qabattee yaadde hundis dabree ati gadditu hunda waan si gaddisiisaa sana hunda sirraa facaasachuu zikiriin gammachuu qalbiiti jechuudha dawaadha zikiriin kun wallaahi namni zikirii rabbii qabate namni zikirii rabbii qabate waan hin dhaben jiru yaa nama zikirii rabbii irraa gaffalte irraanfatte jireenyi kee mashaqqaa keessa jirta jechuudha mashaqqaa gurraacha jireenyi kee wallaahi qabeenya gafeetillee qabaadha hanga feetellee sadarkaa qabaadha hanga feetellee beekumsa qabaadha hanga feetellee nama biratti kabajaa qabaadha qalbii keessa gammachuun hin jiru jechuudha maaliif ree dawwaatu hin qabneeti dawwaanati dawwaa silaa waan namarratti walitti qabamu yeroo ati kophaa baatu sirra walitti qabamee si cinqu sana zikiriin kun sirraa facaasa jechuudha wayufarriqu aydan majtamaa alayhi min dhunuubihi ammallee dilii namarraa facaasa dilii namarratti walitti qabame sababa diliitiif qalbiin namaa kun gurraachomti sababa diliitiin yaaddoon namatti gala sababa diliitiin ilmi namaa kun cinqii keessa gala gadda keessa gala diliidhaa fi doongoraa fi misteeka keetii fi waan ati doongorte hunda sirraa facaasachuu dilii keessarraa dhiqachuudha wayufarriqu aydan ammallee adda facaasa majtamaa alaa harbihii waan silaa siin loluuf walitti qabate waan siin loluudhaaf gurmaa'ee jiru jechuudha min jundi shayaaxiin waraana sheexanni diina keenya beekaa sheexana kanaan loluu hin dandeessu yoo zikirii qabaatte qofa malee yoo atiin kun immoo aduwwii moo hin qabaan beekne akkam aduwwii ganamaa galgala na balleessuu barbaadu jira kaayyoon isaa wanni inni barbaadu ibidda jahannam na geessuudha jettee ofirraa hin beekne rakkisaadha jechuudha yoo zikirii qabaatte immoo ganamaa galgala yoo zikirii rabbii goote maal si gargaara waraana sheexanaa shayaaxina insi wal jinnii jira waraana sheexanaa kan mul'ataniif kan hin mul'anne waraanni sheexanaa kun jinnii kan ija lamaatiin hin agarre ilma namaa mallee kan sheexana ta'e ofumaafuu sheexanaaf dalagu santu jira jechuudha hedduudha sana hunda sirraa facaasachuu zikirii rabbii subhaanahu wa ta'aalaa zakkaruun وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة نمي ذكري الدميسو آخرة أسديو ترقشو جنة ربي اللي أسديو ترق عذاب ربي اللي أسديو ترقشو مالي ذكري كانتو أكتوان سنة ديو تأغرتو سيقولشو أنت ميرو جنة ربي ديو تأغرتي نهاويتا دلقا جنتاتي سلافي سجو أكتو دلقا جنتاتي دلدو سيقول ويبعد القريب إليه وهي الدنيا ammallee zikiriin kun waan dhiyoo jiru sirraa fageessa jechuun duniyaa nama shaagaltee diin rabbii irraa nama fageessitee
Duniyaa bar waan duraan rabbiin sii qoodirra barin wanni itti argattu hin jiru bar. Duniyaa deemanii dalagachuun dilii miti. Qalbiidhaan halkanii guyyaa isee majala fiigaa isee bolooluutu diliidha jechuudha. Hamtuudha sun. Yoo zikrii qabaatte immoo sirraa fageessa jechuudha. Jechuun bar duniyaan hagam tokko mee yaadatummaanuu yaadii ilaali. Aqilii godhadhu jechuudha. Afalaa tafakkaruun maaliif hin yaaddannu hin jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf zikriin bu'aa hedduu qaba. Bu'aa zikriin qabu maal jennarra waan sirratti walitti qabamee simiidhuu fi gaddaa fi yaaddoo fi waraana sheexanaatii fi shaaxina insi hunda sirraa facaasa jechuudha. Sodaa waan biraas keessaa fuudhee qalbii kee kana keessa waan jiru malee qalbii kee irratti walitti qabame gaddaa fi yaaddoo fi cinqii fi qalbii dhiphinaa fi sana hunda sirraa facaasa jechuudha zikrii rabbii ofii yaadachuun subhaanahu wa ta'ala. Ammallee dilii ati daladde hunda sirraa dhiqachuudha. Bu'aa gurguddaa jechuudha kun. Warra rabbii isaa zakkaree waan irratti walitti qabame waan isa yaachisu walitti qabame sana irraa facaasu rabbi nu godhee warra hamtuu isa irratti walitti qabame yaaddoo fi gaddaa fi waraana shaaxinaa hunda warra ittiin irraa facee rabbi nu haa godhu khairii hunda rabbi nu haa laaffisu zikrii isaa rabbi nu haa laaffisu arraafas maratti dhaabaa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.